artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artistii Chaala Garomsa wallee haaraa mata dureen isaa FALOO jedhuun dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga deebitanii gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa hedduu kan namatti toluu fi baay'ee kan nama gammachiisu waa'ee artistoota keenyaa ilaalchisee odeeffannoo haaraa fi kan namatti toltullee isinii qabadhee dhufee jira. Egaa amma dhumaatti nu wajjin tura. Akkuma beekamu warroonni mana keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii sooshaal miidiyaa qabdanitti gochuun artistii keenya waan bukkeellee dhaabadhaa. Sirba isaan kunis illee gurra nama hedduu akka dhabu godhaan isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee dhufneetti isin haa dabarsu. Egaa daawwattoota keenya artistiin keenya jaalatamaan kun artistiin Chaala Garomsa kanaan dura uummata Oromoo keessatti sirboota babbareedaa hedduu kan namatti tolanii fi akkasumas illee baay'ee kan miidhagan babaasaa ture jechuudha. Artistiin keenya kun keessumaayyuu artistoota Oromoo keessaa artistii afaan Oromoo guddisuudha illee akkasumas illee afaan Oromoo calaqqisiisee namoota hedduu itti mul'isu kan ta'edha jechuudha artistiin keenya kun. Egaa artistiin keenya kun immoo yeroo ammaa kana immoo sirba bareedaa mata dureen isaa FALOO jedhuun isinii qabadheen dhufaa jira, isinii dhichaa jira. Egaa akka artistiin keenya kun karaa toora feesbuukii isaatti dubbateen sirbi isaa inni haaraa kun wantoota hedduu kan namatti tolan kan of keessatti qabatuu fi akkasumas illee dhiyeenya kana magaalaa Finfinnee irratti odeeffannoo garaagaraa jiruu fi akkasumas illee dheengadda kana artistiin urgeessaa isheetu sirba bareedaa shaggaa kan jedhu baase magaalaa Finfinnee irratti kan ilaallatuu fi inni kunis egaa artistiin keenya kun magaalaa Finfinnee irratti kan ilaalchisu FALOO kan jedhu yookaan fala kan jedhu illee sirba bareedaa magaalaa Finfinnee irratti kan ilaalchisu qabatee as deebi'ee jira jechuudha. Egaa sirbi isaa kun qabiyyee hedduu of keessaa qaba akkasumas illee cidii hedduu illee of keessaa qaba jechuudha. Sirbi isaa kun aadaa uummata Oromoodhaan miidhagee bareedee aadaa Oromoo ammayyeessee bareechee fidee jira jechuudha daawwattoota artistiin keenya kun. Egaa artistii keenya kanaan baga nagaan dhuftee sirba kee kanatti immoo akka itti bu'aarollee abdii qabna ittiin jenna jechuudha daawwattoota keenya. Egaa artistiin keenya kun yoom dhufaa maal irratti dhufaa kan jettaniif immoo egaa artistiin keenya kun sirba YouTube chaanaalii mataa isaatii banatii ture jechuudha kanaan dura. Egaa YouTube chaanaalii mataa isaatii sanarrattis ammas sirba bareedaa fi hedduu kan namatti tolu kana qabatee kan dhufuudha jechuudha. Akkaataa YouTube chaanaalii isaa subscribe godhaa, laayikii fi sheerii godhaa. Uummata Oromoo bukkeedhaan kaasaniin jenna. Egaa yoom dhufa kan jettaniif immoo artistiin keenya kun torbee isa taanu kana keessaa torbee kana keessa gara jimaata dhumaasaa illee kan gadhiisu ta'a jechuudha sirbi isaa kun. Egaa sirba isaa kanatti illee akka itti gaafa inni gadhiifamu akka itti bohaartan akka itti bashannanamtan abdii qabna jechuudha. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoo kiyyaarraa keenya immoo kana ture. Amma dhuma qophii keenyaatti immoo waan daawwattaniif galatoomna isiniin jecha viidiyoo kan biraan amma walitti deemnutti immoo gama kiyyaa nagaatti.